Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kun qophii simboo keenya torbaniin wantoota haaraa nyaata aadaa fi waan Oromoon ittiin beekamu kan ittiin isin barsiisnudha. Maarreeqaa ijoollee qophii simboo keenya guyyaa har'aatiin ammoo nyaatota aadaa Oromoon qabu keessaa tokko kan ta'e caccabsaadha miti. Ijoollee guyyaa har'aa maal akkan qabadhee isiniif dhufe beektu? Kuni maalidha maqaan isaa? Argitanii beektu? Kun egaa maqaan isaa maal jedhama? Maaliif nu barbaachisa? Maaltu irraa hojjetama kan jedhu qophii keenya simboo keenya guyyaa har'aatiin mana keessan teessanii caccabsaan akkamittiin akka inni hojjetamu tartiiba isaa tokko lamattanii barattu nu wajjin tura. Dannaqoo Dirboowwan jedhama. Gosa nyaata aadaa caccabsaa hojjechuudhaaf deemna. Kan irraa hojjennu xaafii diimaadha. Jalqaba meeshaalee isaa dhidheeffanna. Erga meeshaalee isaa dhidheeffanneen kaanee midhaanichi gingilfama. Erga gargilfamee ka'e immoo bishaaniin bukeeffanna. Achi deebinee osoo bishaan itti naqeen qabamee isaanii qiyamoota jiran waan ta'e mi'eessa garaagaraas jiru isaan itti daddabalanna. Callaan as keessa jiru dhagaafaan osoo na jiraate akka inni namarratti miidhaan geessisnee maalidha kun maqaan isaa ijoolleetti Abasuuda gurraacha jedhama. Akka shittaa isaatii fi akka dhamdhamni isaa namatti toluu fi kan itti dabalannu. Kun immoo kororimaa jedhama. Kororimaanis akkasuma akka nyaata isaa dhamdhamni isaa namatti toluuf kan itti dabalannu. Soogiddi kun immoo soogidda jedhama. Kan inni mi'aawuuf? Kan inni mi'eessuu fi kan soogiddicha itti dabalna. Kun immoo barbareedha. Barbareen akka kararii isaatiifis akka dhamdhama isaatiifis akka ta'utti itti dabalanna. Halluu bareedaa ta'e qabaatuuf. Argitanii ijoollee kunoo haala kanaan daakuu xaafii diimaatti mi'eessituun gosti garaagaraa akka inni mi'aawuuf itti dabalamee jira. Amma immoo maal gootu laata? Kunoo ijoollee akkuma ilaalaa jirtan kunoo bokeessaa irraa akka hin caccabneef akka wal qabatuuf daakuun kuni. Erga kana bukeessine immoo warra itti darbinutti wal mallaal. Akkuma ilaalaa jirtan kuni baala warqiiti. Qixxaa keenya yookaan caccabsaa hojjechuuf deemnu ittiin bukeessuuf nu fayyada jechuudha. Kanatu achirra keenye ittiin bukeessina. Egaa ijoollee akkuma ilaalaa jirtan bilchaatee haga inni nyaatamutti nu eegaa isiniin jennee jirra. Amma sadarkaa bishaachuu irra ga'eera. Waliin gosa. Egaa ijoollee akka kanatti bisheessanii gaafa inni bilchaatee bahu immoo caccabsaa bareedaa nyaatamu ta'a jechuudha. Tartiibni inni keessa darbee bishaatu kana fakkaata. Ammayyuu hin xumuramne ni hordofama. Egaa ijoollee kunoo dhumisaa kana fakkaata. Mi'eessituu garaagaraa ammallee ganaatti daballa. Egaa ijoollee amma immoo kunoo waciitiin kuni waciitii supheedha. Kanatti immoo caccabsinee akkamittiin akka inni qophaa'ee nyaata isa xumuraarra ga'u laalla. Bareeda. Amma immoo gara qixxaa keenya caccabsachuutti deemna.
baay'ee bareeda. Kanaasaa nyaachuun hin danda'ama akkasitti? Nyaachuu hin danda'ama. Dhugaa? Dhuguu. Akkasuma nyaama. Xixiqqoo moo guguddaa gochuu qabna? Caccabsaadhaaf jiddu galeessa ta'uu qaba. Malee baay'ee xixiqqaachuu hin qabu jechuudha. Nyaata ajaa'ibaa nyaachuuf deemaadha. Qoy xiqqoo qimami isaa waliin nyaachisa. Akkuma waliin nyaachisna? Harka keenya qulqulleeffanneera waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu. Dhadhaa malee wanti biraan tokko iyyuu ittiin dabalamu jechuudha. Dhadhaa malee Zayitii dabalamuu hin qabu. lakki dhadhaa malee zayitiin ittiin dabalamu. Ijoollee kan itti naqaa jirru dhadhaadha. Caccabsaan gaafa hojjetamu dhadhaa qofaan malee zayitni itti hin dabalamu. Dhadhaa qofaan nyaatama. Haala kanaan dhadhaatti nadhee sirriitti waliin maknaa jechuudha. Meeqammas ilaali. Baay'ee mi'aawaa baay'ee maala. Oh, this you crazy mother. Egaa ijoollee caccabsaan akkuma argitan haala kanaan hojjetamee sadarkaa sadhumaarraan gahame nyaachaa jirraa baay'ee mi'aawa. Bakka jirtanitti isinis caccabsaa nyaadhaa. Gaafa maatiin keessan caccabsaa hojjetanii isin kennan hin didinaa. Caccabsaa nyaachuun gaariidha. Qaama namaa jabeessaa, sammuu namaatiif akkasumas immoo dhadhaa qofaan waan hojjetamuuf gaariidha. Jabina qaama namaa qaama keenya jabeessuu keessatti waan hundumaatiif iyyuu faayidaa waan qabuuf caccabsaa nyaadhaa. Isiniin jennaa. Haala kanaan keessummoota keenyaaf gaggeessina. Hayyee kan isin dhiyeessitanis illee qodaadhuma aadaatii meeshaa aadaatiin kunoo kunis illee sophiidha. Kan asitti arginu hundumtuu waan aadaa urgaa'uudha. Ijoollee qophii simboo keenya guyyaa har'aatiin tartiiba nyaatni aadaa caccabsaan ittiin hojjetamu tokko lama jennee isinitti argisiisnee waan hunduma isaa ilaaltanii barattaniitu miti. Nyaata aadaa nyaachuun immoo baay'ee bayeessadha. Qaama keessan ni ijaaraa. Jabina qaama keessaniitiif waan isin fayyaduuf gaafa maatiin mana keessatti nyaata aadaa hojjetanii yookaan immoo bakka adda addaatti nyaata aadaa argitan nyaadhaa soorradhaa isiniin jenna. Qophii simboo keenya asuma irratti xumurra. Torbeen keessan torban gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaalladha. Nagaatti naaf turaa.